ay hajjiidhaa dubbattu jan as keessa waan hajjii wajji wal qabatu ayatoota hajjii dubbattu jira. Bismillahir Rahmanir Rahim jenneeti qaraana yaa ayyuhan naas jechuun yaa ilmaan namaa ittaquu rabbakum rabbii keessan sodaadha. Inna zalzalata saa'ati jechuun sochiin qiyaamaan nama sochooftu sun shay'un aziim jechuun wanta guddaadha. Waan guddaa fuula dura isin afataatii rabbi sodaadha yaa ilmaan nama. Yawma tarawna guyyaa qiyaamaa san agartan tazahalu jechuun ni dagattiyan. Kullu murdi'atin jechuuni cufti isii hoosiftuutu jechuudha. Kullu nafsin murdi'atin jan cufti lubbuu ilmoo qabdu ta hoosiftuutu jechuudha. Amma ardaati jechuun wanta hoosiftu san irraa ni dagatti ni irraanfatti. Nafsitti galtee jechuun majaa. Duuba guyyaa qiyaamaan dhufte san wanni lubbuu hoosiftu eessa jirti dhiiroo warra qiyaamaan irra taatu baanaa jan yookiin taqdiiran yeroo san fakkeenyaaf odoo ta hoosiftu jiraatte ilmoo isii san quban qabduu jechuudha. Rahmata haadha keessa kaayamte sanillee qiyaamaan sun ni balleessiti jechuuf deeman marifaasuun isiidha. Yawma tarawna guyyaa qiyaamaa gartan tazaalu jechuun ni dagatti ni irraanfatti. Kullu murdi'atin jechuun cufti isii hoosiftuutu amma arda'ati jechuun waan hoosiftu sanirraa ni dagatti janamma. Watada'u jechuun ni deeysi. Kullu zaati hamlin jechuun ta'ul faqaraa qabdu hundinuu namaas ta'ee bineensotaas ta'ee jechuudha. Hamlaa jechuun ulfasiidhaa san ni deeysi. Watarannaasa jechuun nama ni garta. Sukaaraa jechuun mirqaanoodha garta jan. Yookiin sukaaraa jechuun machaa'oo ta'uu gartamma. Akka nama machiin itti jirtu wamaa hum bisukaaraa jechuun isaan tanaaf farsoo dhuganii machooyne. Walaakinna azaaballahi shadiid. Ixaaxa rabbiitiitu jabaadha sanii firifachiise jamma. Kanuma qiyaamaan akkanaatun adeemtu wamin annaasi namarraa ni jira. Mayyu jaajilu jechuun nama falamuu jira qiyaamaa keessatti. Amma eega qiyaamaa dubbate booda kana fiduun maal jechuudha jan qiyaamaa wajji wal qabsiisee dubbatu jira. Wamin annaasi jechuun namarraa ni jira. Mayyu jaadilu jechuun nama falamuutu jira. Fillaahi jechuun tokkichummaa rabbii keessatti falamee akkasuma qiyaamaallee qadiduu jira. Bigayri ilmin jechuun beekumsaan maletti ragaatti qabaachuudhaan maletti wayattabi'u jechuun ka hordofuutu jira. Adeemuutiitu jira kulla shayxaanin mariid cufa shayxaana darbamaa jala shayxaana karaa rabbii yoo qiraamatarraa darbame jala adeemuutiitu jira. Waa'ee qiyaamaa kijibsiisuu fi akkasuma maatii tokkichummaa rabbii falmuu keessatti kutiba alayhi jechuun shayxaana irratti ni galmeeffame ni barreeffame jayya. Annahu jechuun sha'anii annahu huun kun damiira sha'aniiti jan. Kutiba alayhi jechuun shayxaana irratti ni galmeeffame. Annahu sha'anii man tawallaahu nama isa kana jaalalloo godhate jan. Nama isa hordofe tawallaahu jechuun ka isa jala deeme jettee fassaruu dandeeysa. Man tawallaahu nama isa jala deeme fa'annahu yudillu jechuun shayxaanni isa ni jallisa. Wayahdihi jechuun isa ni geeysa. Isa ni qaceelcha ila azaabi sa'iir gara qixaaxa bilbilaa ta'e san jechuummaa azaaba hoo'aa ta'e sanitti isa geeysa. Saniifuu shayxaana jala deemuun qabdanii qiyaamaa kijibsiisuun qabdan tokkichummaa rabbii keessattis falamuun qabdan jemma. Yaa ayyuhan naasu jechuun yaa ilmaan namaa in kuntum yoo taatan fi raybi shakkii keessa yoo jiraattan min albaasi jechuun kaafaminsa guyyaa qiyaamaarraa yoo mamii keessa jiraattan fa'innaa khalaqnaakum jechuun nuti isinuu ni uumne abbaa keessan Aadam min turaabin jechuun biyyeerraa uumne bariyaa. Tanaas falmaa gaa'ee akkas taate jemma. Tanaas shakkaa jemma garagalaadha. Sun ammoo shakkiin qabdu yoo tana fudhattan kaafaminsa guyyaa qiyaamaa kami shakkitanii biyyeerraa namni uumamu boodaas biyyuma deebuu teessan amma eega duutan booda qabrii teessan keessa biyya deebitan. Saniifuu duubaree lama dammaasiif nama biyyee sanirraa akkamitti deebisuu dadhabnaa eega ta boodaa diddan ta duraa sanis diduu ni dandeessan amma ta duraan dinnu yoo jettan ammaasiis ta boodaa san dura dhaabbachuu hin dandeessan. Fa'innaa nuti khalaqnaakum isiniinu uumne abbaa keessan min turaabin jechuun biyyeerraa uumne. Summa min nutfatin jechuun eeganaa ilmaan isaa min nutfatin jechuun dhaphiirraa uumne jayya. Dhaphii bishaanii sanirraa uumne isparmii
haadha manaatii fi abbaa manaarraa walitti buufamte san ayyeessanirraa uumne summa min alaqatin jechuun eeganaa dhiiga kantaraarraa uumne jayya amma dhaqiin sun maaliif deebiti bultii 40tti alaqa jijjiiramtimma summa min mudughatin jechuun eegana ammaasis kutaa fooniirraa alaquma saniitiitu maaliif deebi'a kutaa fooniif deebi'a jan kabocan qabne jechuudha mukhallaqatin jechuun tabakka geessuu taatee fi wagayri mukhallaqatin jechuun tabakka geessuun tahin jechuumma tabahuu teessuu fi tabakka geessu lachuutu jechuumma mukhallaqatin maal jechuu dhiiromma taboca namaa qabduu fi wagayri mukhallaqatin jechuun taboca namaa hin qabne jechuudha amma laawwannitu sadarkaan jirti yookiin tadarba mukhallaqatin jechuun tabakka geessuu taatee fi wagayri mukhallaqatin tabakka geessuun tahin tani gadaameti darbu jechuudha linubayyina lakum jechuun akka isinii dabaafnuuf jecha dandeettii teenya wanuqirru jechuun ni dhiifnaa fil arhaami jechuun gadaameta keessatti ni hambifnaa maa nashaa'u jechuun waan feene hambifna jemma saniifumma walqunnamtii saalaarraa bishaan jiru hundarraa ilmoon hin uumamtu jan bishaan ilmoon irraa uumamtu duraanuma murteeffamee jira saniifuu bishaan silaa walit dhufu haadhaa fi abbaa sun hundinuu ilmoo kan taane beekamaadha wanuqirruun ni hambifna je ni dhiifnaa fil arhaami gadaameta keessatti maa nashaa'u jechuun waan feene ni hambifnamma ilaa ajalin musamman jechuun hanqa qaaxaroo beekamaa taheetti yeroon isaa beekamammaa sanqa ilmoon garaa teessugaa summa nukhrijukum jechuun eeganaa isin baafna tiflan jechuun daa'ima haala taataniin jechuumma tiflii jechuun qaamni islaafaa sammuun islaaftu akkasuma maasis haasawan danda'u dubbiillee hin danda'u jechuudha garayyumattuu laafa wanni kun tiflan jechuun daa'ima haala taataniin isin baafna eeganaa maasii isin jiraachifna addunyaarraa summa litabluguu jechuun eeganaa akka geessaniif isin jiraachifna ashuddakum jechuun jabeenya keessan akka geessaniif jamma dargaggummaa achi booda maasiis ga'eessummaadhatti isin dabarsina waminkum isinirraa ni jira mayyu tawaffaa jechuun namni ajjeefamuus ni jira jidduu tanatti imma ijoollummaatti kaduus ni jira dargaggummaatti kaduus ni jira ga'eessummattis kaduus ni jira daa'imummaa isaa san keessattis kaduus ni jira janamma waminkum isinirraa ni jira mayyuraddu jechuun nama deeffamuutiitu jira ilaa arzalil umurii gara irra fokkataa jiruudha jechuudha irra jalee irra gadii jiruudha jechuudha jiruu maal jiruu dullumaa jechuudha mee garam likay laa ya'lama jechuun akkam beeyneef min baadi ilmin shay'an jechuudha eega duraa waa beekee ture gara galee maasii wallaala deebi amma jiruurraa jiruu laaftu tajaajilatti haajama jalqaba moo isaatiitu nama tajaajiluu ture gara galee ammaasis harka namaa deebi'a jan beekumsa duraan qabu sanirraa wallaala deebi ammaasis miskiinummaan dur hin qabne sun hunditti dhufte jechuudha amma wilii namaatiitu isa ol qabee gaqqaba jiruu katiitti namni deebi'uus jira likay laa ya'lama jechuun akkam beeyneef jecha shay'an jechuu dandeeysaa jan shay'anii gadii sana fiduu dandeeysamma likay laa ya'lama jechuun akkam beeyneef jecha min baadi ilmin jechuun eega duraan beekee shay'an jechuun waa takkallee kan beeyneef jecha wataral arda jechuun dachiini gartaati yaalma namaa haamidatan jechuun goggoyduu haala taateen ni garta mayyitatan jechuudha duutuu jechuun goggoyduu jechuudha fa'iizaa anzalnaa jechuun hoggaa buufne alee dachii sanarratti almaa jechuun rooba hoggaa buufne itazzat jechuun dachiin sun ni sochooti taharrakat jechuun ni sochooti dachiin sun hoggaa bishaan irra bu'ee warabat jechuun ni tullooyti ol deemtimma wa ambatat jechuun ni magartii dachiin tuni min kulli zawjin bahiij cufa akaakuu bahiijin jechuun bareedduu taatee jechuun bareedinni kun karamiini kalarri isiidhaatis bareedduudha gizee laalte ijatti ni bareeddi akkasuma maasii maal isiidhaatiitu bareedda dhiiroo kara baay'ee ta'uu dandayaa jaan bareedinni ijaafis ta'uu dandaya nyaataafis ta'uu dandaya jechuun min kulli zawjin jechuun cufa akaakuu anwaa'in jechuudha jaan cufa gosoota margaa bahiijin jechuun tabaree hedduu taatee ni magarsina jemma ni magarsitii dachiin sun amma duuba tanarra dhaabbattanii namni du'e ni kaafamaa jechuu kamitti qaceeluu dadhabdan je kunuu mallattoodha
dachiin duraan goggoyduu taate roobatti roobsine isii san jiifne margi isii sana keessaa marguun maal ta'uu garsiisa. Qaamni keessaniis eega duraan biyyee ta'e booda ganaan maasiis lafa sanarraa kaafamuun kanaan irra qaceeluu ni dandeeysanii. Zaalika jechuun kana hojjechuun rabbii bi'anna Allahu wal haqqu je rabbiin rabbii dhugaasan ta'uudhaafi wa annahu rabbiin ta'uudhaafi maasiisiya yuhiil mawtaa jechuun warra dhume hunda kakaasu ta'uudhaafi dachii goggoyduu jiisee marga keessaa baasee isin garsiisuun rabbiin rabbii dhugaasan ta'uu isaati je. Akkasuma maasii wa annahu jechuun isuma ta'uudhaafi yuhiil mawtaa warra dhume hunda kakaasu isa ta'uudhaafiya wa annahu ta'uu isaatiif maasiif ala kulli shay'in qadiir waa hunda irratti dandaya ta'uu isaatiif kana hojjeta. Waan saata jechuun qiyaamaan ammaasiis aatiyatun jechuun dhufaaf ta'isii nama garsiisuudhaafi laa reeyba fiihaa jechuun shakkiin isii keessatti hin jiru yaa annuma san irra geessisaa jiran ammaasiis anna. Waan saata qiyaamaan aatiyatun dhufaaf ta'isii isin garsiisuudhaafi laa reeyba fiihaa shakkiin qiyaamaa san keessa hin jiru. وأن الله ربنا ما في يباسني خاصة من في القبور نموت قبري خيسا هندني خاصة إسنجرسي سودا فيها ودوت مرقانا كنا خنون بجرو ودو ملتهم باينا كنا جرتو ومن